السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون نجرتني هردفتك يا إيجار أنتنا برمسا أجايباتك وبديس ندفين جراجة شرا يروح الدوجة شرا تلجرام نموت الدوجة له تما كنا باقي هتمني مال قلت أمنا تو ستيب فيريفيكيشن كنا أوني قلت أمنا كنا أكملت أكد أون ولينجون ولين إلى الله كنا في نفها تراس نجرا إيجا أكسما برنوت الدو برسيس جراجة شرا سلطوب أب جتني channel كيا يوتيوب رسرچو غتني تن أكسما واي تلجرام أول قبض جرا إنما نموجين isin jala hatee jedhee jechaadha. Telegiraama keessan isin wajjin fayyadamaa jiru. Akkamitti akka itti of jalaa itti baastan akkasuma ammoo barnoota hedduu jechaadha waa'ee telegiraama wal qabatu barsiisee jira. Kanaaf chaanaala kiyya kana jala seentanii irraa barachuu dandeessanii. Please kanaaf subscribe warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaa jajjabeessaa isin jira. Amma kallattimaan gara barumsaatti isin dabarsa ani sulxiidha. Intro dhiqoo booda walitti deebina. Egaa amma walitti dachaanii jirra. Amma kallattimaan telegiraama keessa ni seennaa jechaadha. Yeroo tokkoof telegiraama bilbila keessa irraa qabdan irraa ni seentu jechaadha. Yeroo tokkoof erga seentanii jettanii harka bitaarra akka argamu kana jechaadha. Kunoo ka xiyyaan isinitti mul'isaa jiru kana tuqaa sana gubbaa san ni tuqxanii ergasii akkanatti isinii baha jechaadha. Erga akkan isinii bahee wantoota hedduu yaasaa san keessaa kunoo siitiin ka jedhu kan xiyyaan isinitti mul'isaa jiru kana yeroo tokkoof ni cuqaastu ergasii illee olooftanii jechaadha. Dhiifama olooftanii yoo jettan privacy and security ka jedhu kana kunoo isa kana cuqaastu jechaadha. Erga cuqaastanii jettanii two step verification jedha. Kunoo asitti nu bahee jira. Isa kana inni kun amma ofiirra jira oonii miti jechaadha. Asitti illee jechaadha paaswoordii isinitti taree nambara qubeen ta'ii wantoota barbaadanii itti guutattu jechaadha. Qara waan guutee jiruuf. Ergasii ergan akkan isinii baasaa jechaadha achitti xuxxanii jechaadha. Yeroo inni akkan isinii baasee ergasii inter paaswoordiidha. Paaswoordii itti galchitu jechaadha. Lakkoofsa haga yeroo afurii itti galchee fakkeenyaaf ammallee ergasii achitti xuxxuu ammallee isuma san jechaadha riitira inter paaswoordiidha. Isuma irra deebitanii yeroo lama galchitan amma yeroo email jedhaara argartanii emailii keessan jechaadha akka ergaa irra ammantii ammayyuu irra erga nama irra ergamaa jechaadha. Kanaaf emailii keessan illee kan dagachuu hin qabne galchuu qabdan jechaadha. Emailii keessan akka namni isin jala hatu hin dandeenyeef jechaadha. Wantoota hedduu guutanii jechaadha. Kanaaf emailii kunoo akkuma argaa jirtan amma emailii koo galchee jira. Ergasii amma inter koodiidha jechaadha. Amma ergaan kun jecha koodiin kun kan irra ergamu nambarra otoo hin ta'in emailii amma duratti irra galchina isa irratti jecha. Kanaaf amma kallattimaan jechaadha. As keessaa baanee karaa emailaa kennaa Gmail keessa seennaa jechaadha. Gmail namni qafoorraan qabni jiru kunoo as keessa seentu jecha yeroo tokkoof. Yeroo seentanii jettan yeroo tokkoof gad harkiftuu jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan dhufee jira jechaadha. Telegiraam koodidha. Kana koppii gootanii jechaadha. Koodii kana koppii gootanii fiddanii achitti paastii gootu jechaadha. Isuma san bichaa koppii gootanii achi fiddanii jechaadha paastii gootu jechaadha. Erga asitti fiddanii paastii gootanii erga fiddanii asii paastii gootanii inni nuu isin dabarsaa akkasa inni nuu isin dabarsaa boota kana immoo change paaspoortiidha. Wantoota hedduu jechaadha. Change recover emailii kan keessa jirachuu barbaadde paaspoortii kan keelloo amma enable jedha. Kunoo dhiqoo telegiraam nan fayyadamu kun telegiraama hedduu kwaaliti isaa ol kaa'adhaa miti. Kanaaf jechaadha sanii fi oonii fi oofii fiduu dhabee amma kanaaf hordoftoota kiyyaa hanga barumsatti aan walitti deemitti nagaan turaa isiniin jedha.